Ashama harkafuuni kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii masluutuu taatan hundi keessanii kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuudha. Akkasumas nagaa jirtu nagaa kootii galata rabbii warroon nagaa mana bira dhaabbattanii jajjabaadhumaan jechaa turtan guddaanaaf galatoomaa. Akkasumas immoo warroon maatii keenya hin taane akkamitti dabalatanii maatii keenya taatanii nu gargaartan abdii irratti ganna isin jechuudha. Akkasumas akkam jirtu nagaa jirtu nagaa kootii galata rabbii mastuu maal qabattee dhuftee hadda jechuun keessan hafu akkasumas wanti nani qabadhee dhufee yeroo hundaa guddaatti lumannaa malee ani akkasitti haasa'u akkasiillee baay'isee na haasa'u sababa isaaniifuu haasa'uu dhabuu kootiif dhiifama isin jechaa deddeebi'ee ture. Akkasumas yaadni nani qabadhee dhufe haaluma jireenyaa nageenya biyya keenya dhabee haala jireenya biyya hambaa keessaa obboleewwan shamarran obboleewwan keenya dhiiraa itti jiraachaa jiranii biyyi keenya nageenya dhabdee biyyi keenya maatiin keenya biyyi keenya haalli nageenyaa qisaasa'ee wanti baay'een biyya keenya irra jira. Isa kana maal yoo godhanii maal hojjennee biyyi keenya nagaa godhataa maal hojjennee obboleewwan keenya biyya hambaa keessa jiran nagaa godhataa jennee osoo itti yaadne isa tokkoffaa warri biyya hambaa jiru osoo kaayyoo biyyaa baana bichaa laalle maaliif nuyi gaafa biyya keenyaa baanu andi jennee yeroo paaspoortii baafannu yooma biyya arabaa deemnaa jennaa turre erga dhufnee immoo paaspoortii baafannee immoo wanni hundinuu tasaa ka'ee biyya arabaa geenye hojii keenya eegallee waan hunda gochuu jamarree dammoo jechuudha. Waan biraa hagayaan maaliif akkuma kaleessa yooman biyya hambaa deeme jedhee hawwisan yoomanan hojjetadhee biyya kootitti kan daa'ima qabus daa'ima isaatitti kan maatii qabus maatii isaatitti kan tidaarii godhatee biyyaa ba'es tidaarii isaatitti odoo tidaariin godhatanis kan biyyaa ba'e tidaarii kiyyatti yooman galalaataa jedhee osoo hunduuyyuu akkuma kaleessa yooman biyya arabaa deeme jettee hawwaa turte san har'as immoo yooman biyya kootitti gala jettee odoo hawwitee maal qaba obboleettii koo obboleessa koo hundi keessan namni biyya hambaa keessa jirtan anas taanan sinis taanan hundi keenya yooma biyya keenyatti galla yooma biyya keenya keessaa waan keessatti yoom deebinee galla jennee osoo karoorfannee osoo waan badaa hojjechuurraa waan gaarii wayii hojjennee hoo maal qaba. Yeroo baay'ee nu shamarran biyya arabaa jirru nas taanan nama biraallee taa'ee taana hundi keenya tokkichuma tabiyyaa baane jijjiiramuuf awoo kana maatii keenya harka qalleessoota maatii keenya harka qalleessa keessa baasu yoo iddoon jireenya keenyaa iddoon tidaarii keenyaa harka qalleessa ta'e tidaarii keenya harka qalleessa keessaa baasuuf biyyaa baane malee nu asitti tiiktook irra teenyee iimoo irra teenyee feesbuuk irra teenyee waan hunda irra teenyee wantoota hin godhamne wantoota ija namaatti ilaalee ija namaatti hin tolle wantoota gaarii hin taane gochuuf nuti kan biyyaa baane nu kan biyyaa baane hojjennee jijjiiramuuf hojjennee maatii keenya jijjiiruuf wantoota kanaaf biyyaa baane kana bichaa osoo yaadne maal qabaa oduu kana bichaa haala kana bichaa yaadne biyya keenyatti gallee maatii keenyatti gallee daa'ima keenyatti gallee obsi beektu yeroo baay'ee utubaa jireenya namaati. Namni tokko yoo obsa qabaatee dhugaa waaqayyo iddoo yaade ni ga'a. Garuu obsa yoo hin qabaanne gonkumaa dhugaa isinitti hima qanuma qaniidhaan oduu miliyoona lakkaa'ee obsa hin qabuuf miliyoonni sun homaa bu'aa hin qabu. Iyyecha taatee dammoo yoo obsa qabaatte dhugaa sitti hima akaayii abbuttuu takka nyaattee yeroo bulte obsa qabda. Ati nama guyyaa guyyaadhaan miliyoona lakkaa'u san obsa hin qabne san isa caalta. Sababa saniifuu obboleewwan koo
kan biyya hambaa keessa jirtan obsa godhadhaa. Fakkeenyaaf warroonni mana madaamii jirtan, warroonni baatanii ala jirtan jaalattaniiti wanti isinillee kan baatanii alatti hojii iddoo duraatti baatanii iddoo jijjiirrattan sinii ta'uu dideet eegga sinii ta'uu didee hojii baatan iddoo itti jirtan sanitti waan gaarii yaadamu. Maaliif yaada hin taane wantoota hin taane hiriyaa keessan irratti fakkeenyaaf hiriyaan keessan Itoophiyaa taa'ee hiriyaan teessan biyya Arabaa taate maaliif waan hin taane irratti dalagna? Maaliif gochoota godhamuu hin qabne maaliif irratti buna? Waan gaarii maaliif dhibba lakkoofna malee dhibba hin jiraannu. Sababa saniifuu dhibba lakkoofnu kanarratti waan gaarii dhibba osoo goonee bira dabarree tokkoffaa wantoota hin taane miidiyaa irratti osoo galaksuu baanne tiiktook irratti feesbuuk irratti iimoo irratti wantoota garagaraati irratti maa galaksina. Ani akka mataa kootitti amantii ortodoksii amana. Akka mataa kootitti amantiin koo waa baay'ee na dhooqa. Isinoo akkuma nan amantii qabu san isinis amantii qabdu bara. Amantiin kee Yesuus isin dhoogu fakkeenyaaf shamarri takka amantii musliimaa yoo taate amantii musliimaa wantoota baay'ee ishii dhooqa. Waan hara biyya Arabaa dhufnee wanta baay'ee barannee dhiifi biyya keenyatti shamarran musliimaa anama mataa kootiin naannoo kiyya naannoo musliima keessatti han guddadhe. Aadaa musliimaa baay'eellee beekuu xiqqoo nan beeka kaa. Garuu isa tokkoffaa ijoolleen musliimaa ijoolleen wajjin baradhe bilginnaa hin qaban, naman arrabsan. Ijoollee baay'ee shamarran afurii naannoo keenyarraa waliin baradhe shariyaa akkanatti ofirraan buusan yeroo baay'ee jechuudha. Qaama isaanii qullaa godhanii hin deeman maal ta'a? Ijoolleen musliimaa aadaa kaleessaa sana osoo qabatanii deemtanii maal ta'a osoo wantoota hin taane gochuu baanne? Ijoolleen dhiiraa ijoollee musliimaa warri taatan jechuudha. Dhiifama naa godhaalee maaliif shamarri tun bari shamarri musliimaa sun akkuma ati amantii kee musliima taate isheenis musliimaa akkuma ishiin intalli sun obboleettii kee taate atis obboleecha ishiiti. Akkuma intalli sun haadha kee taate atis abbaa ishiiti. Maaliif osoo shamarri ati har'a waan hin taane irratti hojjetutu hin jiraachuu baatte ati hin jirtu kana beeki. Ati immoo intalli shamaraa akkuma har'a ilma dhiiraatti irratti waan hin taane hojjechaa jirtu. Odoo ilmi dhiiraa ati irratti waan hin taane hojjettu sun jiraachuu baate dhugaa sitti ati hin jiraattu. Maaliif Waaqayyo kan uume shamaraa fi dhiira tokko akka ta'an waliin jireenya uumanii akka maatii baay'ifataniif akka fireen isaan irraa uumamee lafa kanarratti ilma abbaa ebeluu haadha ebeluu jedhamee yaama kabajaadha. Kabajaa sana ofirraa hin balleessina. Dhiifama naa godhaa amantii keenya tuttee maal jettillee naan hin jedhina. Waanuma jiru wanta duraan kaleessa itti guddadhe dubbachuuf malee waan har'aa dubbachuuf aadaa kaleessa sanaa deeffannu. Aadaa kaleessa sanaa nuu ijoolleen ortodoksii warroonni amantaa ortodoksii taatan maaliif aadaa keenya irraanfattanii maaliif seena waan itti guddatanii irraanfattan? Waan gaarii hojjedhaa. Akkuma dura isiniin jedhe dhibba lakkaa'u malee dhibba hin jiraatan. Dhibba lakkoofnu kanatti maaliif waan gaarii goonee bira hin dabarre? Amantiin keenya waa baay'ee nu dhooqa. Uffata gabaabaa, qalamii harka dibachuu, wantoota garagaraa gochuu fakkeenyaaf jechuudha. Fuula ofii wanta hin taane ofitti dibuu, hidhii ofii dibachuu, ija ofii kuulii dibachuu, surree kaawwachuu wantoota baay'ee nu dhooqa. Garuu kana hundarraa of dhoogganee hin dandeenye. Fakkeenyaaf akka beeruutiitti ani yeroo baay'ee surreen kaawwadha. Maaliif namni asitti qamisiin kaawwatu akka biyyaatitti bulla. Garuu kana dhiisaa isiniin jechuu kootii. Garuu immoo wantoota biraa hin hojjetina. Wanta rakkinaaf giddaa keessin qabee gochaa jirtan uumamati Waaqayyo illee irra seen jira. Garuu immoo osoo beektan dhugaa rabbi osoo beektan hin balleessinaa. Osoo beektan waan hin taane hin hojjetinaa. Osoo beektan wanna gadhee hin yaadinaa isiniin jechuu jaaladha.
akkasumas viidiyoon kiyyaadhaa asumarraan goolabaa yoon balleessee jiraadhe dhiifama naa godhaa. Akkasumas immoo haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Yoon balleesse dhiifama naa godhaa. Akka yaada mataa kootti haasa'e malee ani intala musliimaa ta'e yookiin ilma musliimaa ta'e yookiin intala kiristaanaa ta'e yookiin ilma kiristaanaa ta'eeti mooti kanan haasa'aa jiru. Akka yaada mataa kootti haasa'e akkasii isin jechuu jaaladha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Yoon balleessee jiraadhe dhiifama naaf oolchaa jechuun barbaada.